Oromoo warra waan hin jaaladhu danda'aadha cimaadha. Fakkeenya uummata Tuulamaa fudhatta. Uummata Tuulamaa fudhattee barruu mootummaa jala ture. Dhiyeenyaan jechaadha. Jalqaba dirqamaan kiristinnaa kan ka'e uummata Tuulamaati. Loolee dadhabee baay'ina qawweetiin injifatamee jumlaadhaan kiristinnaa ka'ee garuu galgala hoo galu yaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa jedha galgala galeetu borinticha ofii hin qala. Irreecha tulluu ofii wanni jedha. Irreecha malkaas ittuma fufa. Even gadaa ofiitillee dhokfateet diina jalaa dhokfateet tursiise jedha Tuulamni kun. Maali? Asitti geessee ilmoo isaa kiristinnaa kaasa, asitti immoo geessee hammachiisa. Hammachiisa kaasa. Kun cimina. Afaan ofiitillee eeggatee turuu isaa anuu Finfinnee dhaladhee guddadhee. Isa sin gaafachuuf hin deemu. Amma namni iddoo garaagaraatti dhufanii Finfinnee ji'a 4-3 ta'anii gaafa deebi'anii galan afaan Oromoo wallaalan. Isin asitti dhalattanii guddattanii akkamittiin afaan Oromoo gadhiisuu dadhabde? Cimina Tuulamaatiin kan ka'e cimina kiyyaa miti. Cimina hawaasichi afaan ofii sila hin gadhiisneef afaan dubbachuu danda'ani. Oduu gadhiise yoo anuu gadhiise. Oduu baay'ina qabaachuu baate beeki. Amma bakka qimaanta haphateetti jijjiirame Amaara ta'e. Bakka agaw haphateetti Amaara ta'e jijjiirame. Asitti yoo Oromoon cimeetuma amma maatiitti ture. Even godaansi gadaa dhorkamnaani maal godhee bokkuutti galche. Bokkuutti kan galche maaliif godaansan seera godaansa raawwattu malee walirraa fuudhu baallii dabarsu walirraa walii dabarsuun suni hir'uu ta'a. Akka hir'uu hin taane maal godhe bokkuutti galche. Kan danda'een godaanaa kan hin dandeenye immoo godaanu su'atu bokkuudhaan dabarfamaa fi jechaadha. Maal jibbitan immoo Oromoo? So cimina isaa kana nan jaaladha. Wannoodha immoo tokkummaa siin qaba amma ta'e. Saba gara garaatiin dhibbaa amanteetiin aadaa alagaatiin kan ka'e amma ta'e garaagarummaan jiraatullee tokkummaa hin qaba. Takkittumaan wal barta mee ilaali waggootii kana hunda afaan tokko dubbachaa jira. So kuni si gammachiisa. Kara biraatiin immoo rakkoo sunutti himee jira haalli keessa jiraanne sun. Fakkeenyaaf sabboonadhaa siin jedha namni tokko yes sabboonadhaa. Jettee ilaalta waan inni godhu waan inni haasa'u waan inni qabsaa'eef olaaltu. Dhugaa dubbachuudha immoo keessa cabsitee falaxxee olaaltu sabboonummaan sun guutuu miti. Kun immoo bakka xinnoo garaasii oduu ta'uu baate oduu guutuu ta'ee si jechisa. Mee kan biraa maaliif seete filannee keechaa filannee kanan naa wayya kaakilee abaabileen kan naa teechise keessaa kanan fudhadhu jettee miti sabboonummaan filattee miti. Waa isaan si teechisan mara fudhatteeti. Waan bal'aa ta'eef, waan fokkisaa ta'eef, waan naafa ta'eef, waan wallaalaa ta'eef, waan maraatuu ta'eef Oromummaan irraa mulquun hin danda'amu. Akkuma jiru sanatti Oromoo. Zaati jechuudha. Dhiibbaan waggaa 150 ol adeemsifamaa ture. Laayyee miti. Amma fakkeenyaaf duratti waan dagadhe maali Tuulamni barri waggaa 500 ol 500 ol ofirraa ittisee ture. Yikunoo Amlaak irraa jalqabe hanga Minilikootti. Yikunoo Amlaak kan jiraate 1265 akkanarratti. Hanga 1860 kan jiru waggootii lakkaawwadhu. Around 600 years. Waggootii 600 guutuu ofirraa ittisee ture. Ofirraa qofaa miti kan ittise. Oromoo mararraa ittise. Yoomsi gala seete. Erga bakka Tuulamni cabetti Arsiitti duulame, Hararitti duulame, Wallaggatti duulame. Waan kana darbee dhaqe. Kana cabsee dhaqe. Oduu kana cabsuu baate warri kana cabsiin bee dabruu hin dandeenye. Warra kana cabsee. Xiyyaara wayiitiin irra darbanii hin dhaqne. Warra kana qawween Tuulama cabsuu danda'eetu Wallaggatti duule, Ilubaabooritti duule, Jimmatti duule, Arsiitti duule, Baaleetti duule, Hararitti duule agartee maal jechaadha kuni. Jecha biraatiin Tuulamni waggaa 500 obbolawwan isaarraa ittisee ture jecha. Cimini isaa kanaan baay'ee si boonsa.
Kara biraatiin immoo kan jette suni yeroo tokko sabboonummaan guutuu miti jedhee si kaase duratti hoo cabsitee ilaalu guutuu miti kan si nuffisiisu keessa. Tokko kanatti kaaste tokko kanan ani jedhe yaa guutummaan hin fudhatu. Waaqeffannaa jedhee raawwate waan waaqeffannaa Oromoo cabsu raawwata. Isarraa kan dabe yookaan waaqeffannaa durii miti yookaan beentee miti yookaan musliimaa miti gidduutti hafaa tokko wannoo jedha. Kana qofaa miti duratti asitti waliin haafaa jette waliin haafuu qofaa miti wal tuffachuunis jirti. Akkanani hubadhetti muuxannoo kiyya keessatti akkan argetti wal tuffachuunis jira.